Raalonni lamaan Suudaan keessatti wal waraanaa jiran hooganaan waraanaa Alburhaanii fi hooganaan humnaddaa Hamdan Daggaloon tattaaffii jidduu seentummaa itti fufee waan jiruu fi guyyoota 7 dhukaas dhaabuuf walii galanii jetti biyyoolaa Suudaan kibbaa garuu waliigalteewwan kanaan dura lol dhaabuuf godhaman hin kabajamne. Kanaaf waliigalteen kun hojiirra ooluu fi abdiin jiruu diqqaa. Lammiileen biyya alaa fi kanneen Suudaan biyyattii keessa baqachuun itti fufee jira. Haa ta'u malee lammiileen Itoophiyaa baqatummaan achi jiran bahu dadhabuun baay'ee rakkachuu himatu. Ammaatti namoonni du'an baay'ee ta'uu kan himan namoonni achi jiran hagum guyyaan deemuun abdiin isaanii diqqaachuu dubbatu. Hawa Ahmed waggoota 16 Suudaan jiraatti. Abbaa warrisii ammoo waggoota 28 ol achi jiraate. Amma mana isaanii Kartuum keessatti ufidhanii akka jiran dubbatti. Manni kun manatti galee gaarra guyyaa 18 guutuu as keessatti mana keessatti ashagamee jira. Waan nyaatan hin jiru, karaabaan hin jiru, manni qorichaa hin jiru. Baay'ee rakkina hamaa keessa jirra. Beeksisa qabannee mana tokkotti keessatti ashagamnee dhumaa jirra. Kartuum keessatti baay'ee hammaataadha yabbaleetti ko. Bakka itti baqannus hin qabnu, bakka deemnus hin qabnu. Asuma keessatti waan madalchee fudhannaa inni abdii kutannee taa'aa jirra rabbumaa wajjin. Waraanii akkuma itti fufeen jira. Yaa Allah, inni kaleessa ammoo caalunne halkan akka kanatti deemuun maabiraatiin hin jiru bakkee ciibna maabiraatiin jirreeti bakkee ciibna bakkee amma kana keessatti xiyyaarri nurraa didichuu xiyyitiin nurraa didisudha meeqatu nurraa rukutamee jira obbolaa meeqa keenyatu as keessatti midhamee jira awwaashallee hin arganne egaa yoo maqaa ammaaf lubbuudhaan jirra gamma yoonaa kun amma kan mana taasiftu kana dhukaasiif bakkaan jiraatu manutti dhiyoodha sagalee masaa dhaggeeffataatii yoo ofirratti abdii makutanneeti yoo rabbuma wajjiniin egaa yoo duneetti yoo jiraanne seenne jirra. Keenyaaf keessatti dhumaa jiru baqataa miidhagas keessatti dhumaa jira. Inni fayyadamu biyya asirraa gara ulaatti baqatee nu immoo nus midhaanitti hin baqannus hin qabnu birris hin qabnu. Asuma keessatti dhumaa jirra inni sagalee nutaa bakkuma jirtanitti hamaa keessa jiran daa'imoota keenyatu miidhamaa jira nullee maalis yoo hunditee jiran misoomaa tokkoyyuu miti keenya roosas irratti waamtu kanaaf dikutataniiti yoo cucummaanii siran jalagalaniiti jiraatu jireenyi baay'ee hammaataadha as keessatti wanti nyaatan wanti dhugan hin jiru boqeewwan gadi baate yoo amma reefiyyuu suqindee tokkotti antiniidha argamaa jira malee isa duraa sana amma guyyaa 10tti baay'ee ulfaataadha wanti gadi ba'anii wanti fuudhanis hin jiru suqii cuccufanii baqatan. Ilma jirra alhamdulillah. Namootni ajjeefaman sun akkamiin ajjeefaman? Rasaasa baraariitu jiru isaanii xiyyaaratti dhukaase baraariin sun immoo gaddeebi'ee uummata baay'eetu karaa Arkoeeti kana karaa Jusuufi kana karaa Baharii kana ijoolleen bakka tokkotti nama 4 nama 8 iyyuu kan dhuman jiru. Maal gochuu danda'ama dubartii ulfaatu rukutamteetti duuteetti mucaa abbaa manaa isheetii wajjin tokkotti duute Arkoeeti kana isaanin maal awwaalees hin jennu. Arkoeeti irraa immoo gara jireetitu baqachaa immoo karaa kanarratti hin gadda mucaan tokko Arkoeeti irraa gara jireetii wayyaadheetu baqatutu immoo kunoo asuma nu bira rasaasi ga'ee kun hin gadda kun masjiduma karaa keenya kanatti awwaalame namatu baay'ee dudu'aa jiru egaa rabbumaan hin qabna ammas nuyi sadii irraa ammoo nuti wayyaa jechuudhaan malee nuti kan eeggataa jirra akkuma rabbi nu godhee keessuma jirra. Ati maatii keetii waliin jiraattaa? Ijoollee sadiin abbaa manaa kotu wajjin nama 5 man tokko keessa kan jirru. Wallahi obboleetti kotu ijoollee xixiqqoo argite baay'ee si gaddisiisaa baay'ee nama gaddisiisaa ijoolleen takka waa tokko sagalee dhageessee hin beekne har'a sagalee dhukaasanii isaa gurguddaa biratti xiyyaarri nurra marsitee rukuttee naa deebitu baay'ee ijoolleen akka tokko cuccummaatee dhattee ijoolleen mucaa waggaa tokkoof jaatiyyuu mucaan tokko na bira jirti isa qabattee na bira jirti wallahi lubbuudhaaf siree jala seenu isaan illee siree jala cuccummaanii akka tokko ijoolleen bo'anii akka tokko yennaa cuccummaanii garuma liqni wallaalleetu isaanumaan hiyya maal gochuu dandeenya gaa'eessadhan nun bo'u ijoollee waa tokko iyyuu intinii kana jechuun danda'anii maal taatanii maal rakkatanii nun simbira jirra yennaa jennu waama tokko damdamachuu hin dandeenye irra caalaa namni gurguddaan illee gaa'an obsaa bolaa meeqa ijoollee meeqa qabanii akka kanatti kan rakkataa jiran baay'eedha maatii wajjin rakkataa jiru yoo akkas dheerataa deeme maal irraan keenya maa inni abdii makutannee taa'aa jirra namnis nu birmatus dhabnee nama sagalee nu ta'us dhabnee taa'aa jirra wanti tokko waa'ee baqataa wanti dhaga'amaa jiru hin jiru garatti deemnus wallaallee siyaasuma keessatti duuma murtii bu'aa fudhanneetuma ofirratti taa'aa jirra namni hin ba'ee jedhama malee baqataan bakka inni itti ba'us hin jiru bakka itti baqatus hin jiru. Rabbi sana eegu haawa. Amiin inshaallah. Jiraataan biraa kan dhaabbatfannoo diimaaf hojjetaa ture obbo Olqaba Bazabbee waraanni takka diccite hin beekuu jedha. Namoonni biraa baqataniillee haali baqatoonni keessa jiran yaaddessa ta'uu hima. Har'as lolli xiyyaaraa ni jira, kaleessas ni jira. Baqataan keenya immoo baay'ee miidhamaa jira. Inni kaanillee lubbuusaa baafatee gara xiqqoo ollaatti socho'eera. Inni qarshii harkarraa hin qabne immoo garmalee maatii isaa qabatee miidhamaa jira. Baatee waa bitachuu hin dandeessu. Risiitiin hin jiru, intarneetiin hin jiru, bishaan hin jiru. Baay'ee ulfaataa keessa jira. Inni socho'ellee gatiin geejibaa baay'ee dabalee ulfaataadha haalli keessa jiramu rakkisaa keessa jirra. Shamarran Oromoo manatti gudeedamaa jirti. Oromoon rakkina akkamiin
lubbuu isaa baafachuuf jedhee otoo hojjechaa jiru mana keessa deemanii saamamaa jiru. Ijoolleen keenyi qarshii 800 gadda dhaqanii saamanii bulanii dhaqanii shamarran gudeedanii haala fokkisaatu jira biyya kana keessa. UN waa tokko gochaa jiru baqachaa jira. Anuu fannoo diimaa addunyaa keessaan hojjedha ture. Bakka hojii guyyaa 5 bulee namni na gaafates hin jiru. Bakka ani hojjedhu sana keessatti illee guyya 3 rukutame manni suni. Amma lubbuu keenya baafannee egaa kanneen socho'aa jirra ulfaataadha haalli keessa jirru. Dhaabbatni fannoo diimaa kaatoo hojjettuu fi isan hin deeggarre yookiin achiisan baasuu yaalle? Isaanii hin yaalle jechuun danda'ama. Maalii fi qunnamtiin hin jiru. Qunnamtiin akka jirutti cite. Qunnamtiin hin jiru. Warra qunnamtii qabanillee amma tokko gara madaniitti konvooyi godhaniiru. Namoota qunnamtii hin qabne immoo dhiisanii madeemanii furmaanni waan hin jirreef. Biyyoonni gari lammiilee isaanii galchuu jira. Warri Itoophiyaa ka galfam jira. Galmeessuu jalqabanii ture. Oduumadha malee wanti amma kanaatti hojiitiin agarsiisaa jiran hin jiru. Ijoolleen galmaa turte amma yoona galmeessuun dhugaadha seedanii aggeeffachaa jiru ijoollee baay'een. Jenna jedhanii miidiyaa irratti taasa'u malee ani wanti lafarratti argine. Ana yaaballoo ganda Harawayyuutii qondaltoota ganda dabalatee namoonni 8 dargaggoota lamirraatti dararaa raawwatan to'ataman dhi'een kanaa suuraa fi viidiyoon dargaggoota lamaa kanneen harki isaanii duubatti hidhamee tokko mukaatti hidhamee kaan ammoo garaan lafir ciibsisuun irra jetan miidiyaa hawaasa irratti guddoo qoodama. Jaarso dhalee waariyoo fi garboolee waaqoo han midhaan deeggarsaa ibsaniif akkas godhanii kanneen jedhan jiru. Bulchaan aanaa yaaballoo Aab Gobbuu Canaa ammoo dhimmi qoratamaa jiraachuu kan himu dargaggooti lamaan kunniin hannaan to'atamanii turanii jedha. Haa ta'u malee ammaatti namoonni daraara mirga namooma kan raawwatan harka poolisii jiranii jedhan. Gochuun kan uumame guyyaa 14 midhaan hirdaataa wayii hin badanii jedhame. Midhaan hirdaaf deeggarsa dhufanii midhaan kuntaa 12 jechuun kuntaala 6 hin badanii nama wayiitti gurguramanii yeroo gurguramanii nama bitu irratti qabamu. Ijoollee kanatti nutti gurguree jedhameetiin yeroon dhiyaate. Achitti qoratamanii ijoolleen nuumiti jettee dhimmichi mormatte booda qulqullaa'u ennee akkinni qulqullaa'u eegii ganaallee yoo waan akkasii fayyadana qulqullaa'u ennee gandumatti qulqulleessa nama rakkoo qabu qoratamu yoo milkeessan ol ta'e yaana dabarsaa jenneeni. Boodi deebi'ee gaafa 18 ijoollee isaanumatti hatee jedhanii deebisanii to'atan. Ijoollee to'atanii ijoolleen ammas nuumiti jettee yeroo dhimma kana falmitu gadi dhiisanii guyyaa itti aanuuf ammoo deebisanii to'atan ammallee. Yeroo waanitti ijoolleen kunniin yeroo haalli bona ture keessatti keella fayyaa cabsanii nyaata daa'imman pilaaneetii jedhamu gurratanii qabatanii badanii raasaa caakkaa keessa turanii jedhanii himata turanii. Kanaan dur suni waan turaniif ammallee kanallee isaanumatti raawwatee jedhanii deddeebisanii akka waan raawwatanii tarkaanfii fudhannuu waan jedhuuni. Gocha hin taane sun raawwatame yaa warroota gocha raawwatanii amma namni 8 to'atamee jira. Namooti kana raawwatan eenyu faayi? Namoota raawwatan bulchaa gandaatti hin jira. Bulchiisaaf nageenyi gandaa jira. Dabalataan milishaan jira. Namoota ammoo naannoo yeroo sun turan itti dhiyaatan waliin nam 8 to'annee jira. Wanni isaan godhan maali? Namooti kun suurarra kan mul'atu harka isaanii duubatti hidhanii yennaa dararanii wanni isaan godhan maali eega hidhanii booda fa'a? Ijoollee qaamaan isanis dubbisee jira. Ijoolleen isanumatti guuree midhaan kan isanitti hatee jedhanii aadaan nu hidhanii himaa isanitti hatee jedhanii aadaan nu hidhanii lafatti qabanii waan jiru kaasanii. Isaan ammoo bishaan gandaa amma qorannoo irra jiranii warra qorattoota yakkaatiin nu hin malee gocha aadaaniidhaan kan yeroo raawwataman bira hin jiru waan jiru kaasa. Hundaafuu sun karaa seeraatiin qulqullaa'uu jennee warra garee qoratu kenninee jirra jechuudha. Hojiin isaanii faamaan? Dargaggoonni tokko ijoolluma walitti ibsitu tokko barataadha. Gosa 8 barata. Dargaggoonni sun maalirra jiru amma? Isaan asum jiru dhimma kanaaf yaamne nu bira jiranii yaatanii aanarra jiranii yaa isaallee nama jechirra fuudhamaa miti ulaa seera dhufanii jechiin kan asum jiranii aana. Amma namooti 8 to'atamanii qoratamaa jira jechuudha dhimmi isaanii. Qorannoon isaanii jalqabame dhimmichi qulqullaa'utti kana yeroo fudhattaana yeroon beellamatti gaafatame gareen qorannaa amma yeroo ammaayyuu marii sun irra ba'aa jirra gareen qorannaatti dhaabate qulqulleessaa jira. Baay'ee galatoomaa obbo Gobbuu. Tooni Raashiyaa 20 ol ajjeefamuu Ameerikaan himte. Kanneen 80 ta'an ammoo madaa'u mani maree nageen biyyaalessaatti dubbii himaa kataan Joon Kaabin gabaas basaasa baay'ee tokko waabeffachuun himan. Kanneen du'an keessaa walakkaan kaampii loltuu Wagnaa kanneen qacaraman ta'uu hima.
Oduu biraanii waraanni Suudaan Darfuur keessatti waan hammaatee fi namoonni hedduun naannoo kan keessaa baqataa jiran dhaabbata biyyoota gamtoomanii baqatoota baraaruu fi tattaaffiin hatattama gaafatullee garuu gargaaramaa hin jiran jechuun yaaddoo qabhiibsa. Hagammaa namoonni 20 ta'an gara Chaaditti baqatanii jiran kun lakkoofsa baqatoota Suudaan gara biyyoota ollaatti godaananii isaa guddaa kanneen naannawa kan keessatti hafan hanqina bisaanii nyaataa akkasumas da'oo dhabuun dararamaa jiran. Gabaas gaazexeessa BBC World News Chris Owokor daangaa Darfuur ganda Kurfoone jedhamtirraa erge Hamza Hussein akkanaan dhiyeesse. Waraanni Sudaan torbee sadaffaasaa qabatee jiru kutaalee biyyattii daangaa tokko hanga daangaa kaanitti goolama keessa galcheera. Hokkaraa fi goolama siyaasaan seenaa yeroo dhiyoo akka qabdu Daarfuur ammallee kutaalee Sudaan kaan caalaa akkaan miidhamteetti. Keessattuu Daarfuur karaa lixaatiin lammiileen 10,000 lakkaa'aman balaa waraanaa baqachuun gara biyya ollaa ofiifuu nagaan irraa fagaatee ture Chaad baqachaa jiru. Jaarmiyaaleen gargaarsa namoomaa bakka humni isaanii qaqqabetti namoota baqannaarra jiran lubbuu baraaraa jiraachuu himu. Kanneen carroomanii daangaa qaxxaamuranis ta'e kanneen waraana balaafamaa gidduutti guramanii jiran yaaddoo sodaa fi rifaatuu hamaa keessatti argamu. Namoota muraasa qofa ka uffatallee qabatanii ba'an lakkoofsi isaanii akkaan xiqqaa ka ta'e horii isaanii ooffatanii waan ittiin lama bulan qabatanii baqataniiru. Kumaatamni harkuma duwwaadha. Maatiin Daarfuur keessa jiraatan ammas faffaca'aniiru. Waraana marsaa biraadhaan liqinfamanii fudhatamaniiru. Manguddoo umurii waggaa 83 Ibraahim Bashar Ibraa fi haadha warraa isaanii makaanizimiif balaan amma mudate kun wayita isaan mudatu dararaa marsaa lammaffaadha. Waggaa 20 duras waraana hamaa Daarfuur keessatti raawwateen ijoollee isaaniif qabeenya isaanii hedduu dhabanii turan. Miidhaa bara sanaarraa osoo hin dandamatin ammas dhukkubii biraa keessa seenan. Ijoolleen kiyya kanneen yeroo sana gurguddoo turan maatii kiyya keessaa akka hin taanetti dhabaman. Haa ta'u malee ammallee ijoollee reef gurguddataa jiran kanneen barnootarra jiran nan qaba. Amma isaanillee garee Jaanjaawid jedhamuun ukkaanfamaniiru. Eessa akka jiran hin beeku. Amma anaaf haadha warraa kootu ilma keenya hangafaa waliin hafnee jirra. Gareen Jaanjaawid haleellaa narraan ga'ee loon osoo nafiin qabeenya kiyya hunda na saame. Amma harka duwwaan jira. Waan ani ittiin jiraadhu homaan qabu. Mana maleen hafe. Jireenya gadadoof saaxilameen jira. Gargaarsa namaatiin hin jiraadha. Haati manaa Aab Ibraahim makaanizim Bashar Ibraa osoo biyyaa hin baqatin dura osoo hospitaala lixa Daarfuuritti yaalamuuf deemtu maallaqa hunda saamamte. Ji'a 2 dura dhukkubsadheen ture. Osoo mana yaalaa deemaa jiru gareen Jaanjaweed karaa irratti nu haleeluun maallaqa kiyya hunda na saaman. Harka duwwaatti nafe. Osoon yaala hin argatiinan osoo na dhukkubuu manatti deebi'e. Ibraahimiif namoonni hedduun haala wal fakkaataa keessatti argaman erga daangaa qaxxaamuranii booda ammaan tana hatattamaan nyaata, da'oo fi nageenya isaan barbaachisa. Namoonni hedduun imalarra yeroo dheeraaf turan. Mahmud Adam Hamad baqannaan kun isaaf maatii isaaf lubbuu isaanii oolfachuuf tarkaanfii isa dhumaa ta'uu hime. Yeroo dheeraaf adamsamaa turre. Waraana guyyuutiin dararamaa wayita garii ammoo jalaa miliqaa mataa dhokfanneet turre. Osuma kanaan jirruu baqachuuf murteessine takkaa tasgabboofnee gadi teenyeen beeknu. Yeroo tokko gara kaaba Daarfuur bakka Saraf Omraa jedhamutti baqanneet ture. Bara kanammoo haalli baay'ee ulfaate. Biyya keessaa iddoon nagaa qabu kan itti baqannu tokko hin jiru. Kanaaf biyyaa ba'uu murteessine. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii akka jedhutti haga amma namoonni 20,000 ta'an karaa Daarfuur daangaa qaxxaamuruun Chaad seenaniiru. Iddoo da'annoo yeroof ganda daangaarra jirtu Kofroon keessatti hundaa'e keessa qofa yoo xiqqaate baqattoota 8,000 ta'antu jiru. Jaarmiyaaleen gargaarsa namoomaa rakkoon kun akkaan hammaachuu mala yaaddoo jedhu qabu. Bakka bu'aa sagantaa nyaataa addunyaa fi Chaaditti daayirektara dhaabbatichaa akka ta'an Piree Honoraat rakkoon guddoo hammaatteetti. Gargaarsi kennamaaru garuu muraasa jedhan. The race now is to bring them support before the rainy season. This is very much needed because in few weeks the road Amma hojii guddaan xiyyeeffannaa barbaadu osoo roobniin eegaliin namoota kanneen bakka qabsiisuudha. Kun amma raawwachuu qaba. Torbee muraasa booda karaan ittiin namoota kunneen deeggaran salphaan ta'u. Baqattoonni hedduun ammallee dhufaa jiru. Kun guddoo nu yaaddessa. Akkuma lakkoofsi baqattootaa dabalaa deemu rakkoon hammaataa deema. Gargaarsa dabalataa dhiyeessuu gaafata. We don't know. So what we need, yes, it's fear, but we need to be prepared. Waraanni balaafamaan Sudaan keessatti torbee sadaffaa qabatee jiru lammiilee hedduu qe'eef qabeenyarraa mancaasuu danda'a jedhu xiinxaltoonni. Ollaan Daarfuur Chaad kanneen Daarfuur irraa imalan 400,000 dabalatee baqattoota miliyoona caalan keessummeessaa jirti. Amma waraanni Sudaan keessatti hammaachaa jiru burjaajii waraana Daarfuur bara 2003 deebisaara. Lakkoofsi lammiilee qe'ee isaaniirraa baqatanii akkaan dabalaa jira. Lammiileen biyyaa ba'anii biyya ollaa qubatan amma haga tokko nagaa argachuu danda'u. Lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman Sudaan keessatti argaman garuu carraan isaanii harka jeneraalota waraanaa lameen